too. Yooyyaa hordoftoonni dareetu marti keessan akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan. Tole har'a kutaa lamaffaa kana keessatti immoo walii wajjin deemnee doolaara yookiin USDT exchange tokko irraa yookiin Binance irraa deemnee maal bitanna doolaara keenya bitanna jechaadha. Kanaafuu birrii muraasa nan dabarsaa fi achiin doolaara sana yoo nu gadhiisu baate immoo appeal irratti goona jechaadha. Kanaafuu walii wajjin deemnee hin bitanna. Kanaafuu tarii namoonni viidiyoo kutaa tokkoffaa hin laalle dhagaa ilaalaa baay'ee waan isin fayyaduuf akkamitti verify akka taanu hundayyuu achirratti odeesseen jira waan ta'eef dhaxxanii ilaalaa wantoota gaaffii isinii ta'e immoo yoo jiraate immoo telegiraamii keenya kunoo achirra dhuftanii akka join gootanii walii wajjin akka deemnuu fi wantoota gaaffii ta'e achirratti barreessuu ni dandeessu. Amma kallattii dhumaanuu gara viidiyoo keenya. Tole akkuma beekamu P2P jedhama wantichi. P2P jechuun person to person yookiin peer to peer yeroo jedhamu jira waan ta'eef jechaadha. Maaliif qaamni biraa walakkaa keenya galuu hin danda'u. Vaatii maalii qaraxa qotii wanti jedhamu hin jiru. Siifi si qofa siifi qaama tokkofa yookiin parsanii biraadha jechaadha. Kan biraa galuu hin danda'u. Kanaafuu wanti ati gochuu qabdu ijoon daqiiqaa muraasa gidduutti isinitti meetan maal gootu viidiyoo sanarratti kallattii dhumaanuu hin binnaa jechaadha. Garuu waan isin hojjechuu qabdan muraasa interfeesii isaa isinitti hima Binance jechaadha. Tokkuma yoo beektan jechaadha hundi isaanii kallattii waanuma xiqqoo gara malee jechaadha. Jalqaba irratti bakka sadiitti qoodeen jira. Inni jalqabaa wantoota P2P irratti gochuu qabdan select payment kan jedhu jirti kun iddoo kana isiniin kaa'a. Select coinii sanarra deemtanii maal bitachuu akka barbaadan hubachuu qabdu. Tooniidha moo bitcoinidha moo yaa wagaa ishinis guyyaa tokko bitachuun keessa hin oolu. Bitcoinidha moo Ethereumidha moo Solanaadha moo Doxidha moo Kaatidha moo maal Eximpireidha moo maal bitachuu akka barbaadan jalqaba coinii sana maal gootu select godhattu jechaadha. Selecting coinii keessa inni lammaffaa immoo ammountii bitachuu barbaadan fakkeenyaaf 1,000 birrii qarshii 1,000 bitachuu 2,000 bitachuu barbaaddu isa kana maal gootu dhaxxanii iddoo kanarratti galtanii maal gootu selectii sana qarshii keessan haganaanan bitadhettanii keessa galchitu jechaadha. Inni sadaffamu payment method. Payment method jechuun maal jechuudha? Qarshii jechuun fakkeenyaaf teeleebiriidhaan kaffaltu moo nigdi baankiidhaan Awaashidhaan maaliin kaffaluu akka qabdan isa kana check gootanii achi keessatti galfachuu akka qabdanidha jechaadha. Kanaan dura isinitti meera maal fa'i baankii isa kamtu bareedaa isa jedhuu fi kan ariifachiisu viidiyoo sanaan irratti isinitti mee jira waan ta'eef waan odeeffannoon hundumtu jiru achirra jira waan ta'eef jechaadha. Inni kan biraa immoo kutaan biraa immoo informationii namicha sana fakkeenyaaf waa'ee namicha sana wantoota ja'an isinitti hima. Inni tokkoffaa maqaa isaa adda baasa. Kana jechuun inni achirratti seentanii bitatan maqaa inni achirra jiruu fi qarshii inni irratti kaffaltan garagara hubadha. Namoonni tokko ta'uu danda'a garuu garagara baay'inaan isaa jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko maqaan isaa waa biraa jedha garuu gaafa kaffaltan immoo waa biraadha. Kanaafuu isa kan adda baasu. Inni kan biraa immoo verify ta'uusaa. Verify immoo mallattoon ishii kana fakkaata. Garuu immoo verify ta'uu dhiisuus mala. Verify ta'uu dhiisuus mala. Isa kana adda baasaa rakkoon qabu. Inni lammaffaa immoo trade jechuun maal jechuudha? Hanga ammaatti namoota meeqa faana trade godhee danda'a jechuun namoota meeqa faana gurgureera jechuudha. Walii wajjin ilaalla kun kana hojiin maanuu waan wajjin ilaalluuf amma yaada isaa hubattanii seenuudhaaf jechuudha. Namoota meeqa faana trade akka inni godhe hubachuu qabdu. Inni kan biraa immoo meeqa akka inni gurguru. Fakkeenyaaf doolaara tokko meeqaan gurguraa yookiin waan doksii tokko yookiin kiriptoo tokko meeqaan akka gurguru kana adda baasuu qabdu jechaadha. Maaliif namoonni baay'een doolaara tokko 170 illee kan gurguran jiru jechaadha. Waan akkasii sobadha jechaadha. Kun yeroon amma viidiyoo kana hojjedhudha jechaadha. Argitanii yaadni kun jechaadha. Yeroon amma viidiyoo hojjedhu akkasiin jechaa jira. Maaliif boodatti guddachuu waan hin oolle jechaadha. Kanaafuu doolaara meeqaan akka gurguru adda baafachuu qabdu jechaadha. Inni afuraffaa immoo limit jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma ati 400 qabda. 400 qarshii 400 kan Itoophiyaatiin 400 garuu doolaara bitachuu barbaadde yoo ta'e namichi inni ati irraa bittu immoo 500 ol 50 gad gurgura yoo ta'e limit jedhama. Kanaafuu limitii keessan ammauntii keessan dura galchii kan isin jedheef kana ammauntii keessan hanga bittuun gaafa galchitu namoota ati qarshii sanaan bituu irraa dandeessu sana Binance sun yookiin exchange sun filter godhee sii fiduu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu ammauntii namicha sana ilaaltee bituu ni dandeessa. Inni shanaffaa immoo available doolaarii meeqa qaba?
namichi sun. Sirni kun sirna blockchainidha waan ta'eef qarshii qabdu ifaan ifatti sitti hima. Maaliif wal dhoksuun hin jiru jechaadha sitti. Qarshii amma naa qaba jedhee sitti hima. Qarshii amma inni qabu check godhatta jechaadha. Inni jaaffaa immoo onlaayinii irra jiraachuusaa adda baasta jechaadha namichi sun. Maaliif gurguruu ba'anii kan mugan jiru waan ta'eef. Kanaaf onlaayinii irra jiraachuusaa maaliif waan na mudateedhaaf irraan bita jedhee gaafan seenu na dubbisuu didee maaliif qarshii galchee fi yoo inni cadhise ganaa is eega jechaadha. Kanaaf onlaayinii irra jiraachuusaa erga check gootee onlaayinii irra immoo mallattoon shi jirte lakunoo walii wajjin ilaalla viidiyoo keessatti waan ta'eef yeroo binnu jechaadha. Kanaafuu check godhattaa jechaadha. Kanadha. Inni kutaan sadaffaa immoo isa kamidha yoo jettan payment confirmationidha. Payment confirmationiin immoo erga qarshii kaffalteeti. Erga qarshii kaffaltee sittan agarsiisa waan ta'eef. Erga qarshii kaffalteeti wantoota sadii ilaaluu qabdu. Inni upload payment proof. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa ati qarshii kaffaltu screenshot godhadhii kaawwadhu. Inni lammaffaa immoo yeroo wajjin haasoftu sana screenshot godhadhu kaawwadhu. Maaliif wanta uumamu wanta hin beekneef jechaadha. Inni lammaffaa immoo confirm payment. Confirm payment jechuun maal jechuudha? Maqaan inni ati galchite fakkeenyaaf maqaan kee caalaadha yoo ta'e inni Binance irra jirus caalaa ta'uu qaba. Caalaadha ati maqaan kee yookiin inni Binance irra caalaadha taanaan inni maqaa biraan immoo Fayyeeraadhaan galchite yoo ta'e namichi sun si erguu dhiisuudhaan mirga qaba. Sababni isaa maqaa nama biraatiin qarshii galchiteef. Otoo amma maqaa nama biraatiin qarshii naa galchite siin ergu. Sababni isaa waan ittiin akkasastus waan ittiin na himattus hin qabdu jecha. Maaliif seerri Binance'icha achirra jira. Odeeffannoo isaa jalqaba otoo hin kaffaliin otoo qarshii hin kennin dura kana hundumaa murteessisiin jedha. Kanaafuu inni sadaffamu I have read and understand the above information kan jedhu sana booksii wayii jirti ishii kilik gootee ergitaa fi Binance'n ofiisaa maal godhaa namichi kun qarshii sii galcheera. Kanaafuu maal kiriptoo sana maal godhii fi gadhiisii fi jedhee miseejii ergaaf. Argitanii ani isinittan agarsiisa keessaanis miseejii nan ergaa fi Binance'nis miseejii nan ergaaf. Kanaafuu isa kana erga adda baafnee namichi kun isa kam nuu gadhiisa isa keessaan erguu gadhiisa moo isa Binance'n itti ergu sana gadhiisa. Isa kana hundumayyuu walii wajjin ilaallaa. Kanaafuu wantoota gaaffii isinittan gaafachuu ni dandeessu. Amma kallattii dhumaanuu doolaara keenya doolaara 10 wajjin binnaa naannoo 1,000 fi 400 muraasadha. Isa wajjin har'a kaffalla waan ta'eef wajjin ilaallaa. Kallattii dhumaanuu gara viidiyoo keenyaatti. Let's dive in jedhu mitire gara viidiyoo keenyaatti.
Tole namichichis akka carraa ta'ee nu kaffaleera doolaarri keenyas galeera doolaara 10nis akkuma argitan kana naaf ergameera doolaara 10 kanaan fandii keessa seentanii gara barbaadanitti isinis ergachuu waan barbaadan kiriptoo barbaadan akka kanatti bitachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu hagammatti like subscribe kan hin goone yoo jiraattan jechuudha. Booda wala gara viidiyoo biraatiin yeroo sana subscribe gootu. Kanaafuu nagaan wala.